Harki fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qeerroof qarree ilmaan Oromoo jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi xiyyaa ta'uun irraa madditee isin hageechuu isiniin jedha. Warroonni yuutuubii kiyyaa faaraa taatan yuutuubii kiyya sabiskiraayibii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo warra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii weelkaam isiniin jedha. Walitti deebineetii jirra. Har'a maal qabaddeetiin dhufe jireenyi biyya namaa akkamiiti? Jireenyi biyya namaa tuni maali? Waan jedhu san qabaddeen dhufe. Nuti yeroo biyyaa baanu yookaan gaafa biyyaa dhufnu jireenya akkanaa jiraanna hin seene yookaan jiru akkanaa jiraanna hin seene. Tokkoffaa irratti biyya harabaa deemuun waan guddaadha seena. Gaafa biyya jirru, gaafa biyya teenya keessa jirru, biyya harabaa deemuun waan guddaa, waan qananii tokko, waan gaarii tokko, waan guddaa tokko se'a. Garuu biyya harabaa deemuun waan guddaa tokko gaafa seene ilaallu waan guddaa miti. Garuu biyya ofii keessatti tokkummaadhaan walii galteedhaan yoo dalagannee yoo walii gallee jiraanne jireenya ofii teennaa fooyyeffanne malee waan guddaan biyya namaatti jiraachuu waan guddaa miti. Mee viidiyoo kana ni agartan jedheetiin ilaala. Yaadaa mee viidiyoo kana ilaala. Jireenya biyya kana akkanatti jiraanne mee Itoophiyaan iyyuu darbee iddoon akkanaa hoo jiraate malee hin jiru jechuudha. Gammoojjii, goggogaa, dhakaa, gaara, songee, goggogaa jechuudha. Mee ilaala. Gaafa biyyaa baanu carraa akkanaatiin nu muddata. Yookaan iddoo akkanaa dalagna jennee hin baane. Garuu erga baane immoo carraa akkanaatiin nu muddate. Biyyaa baane gaafa namni gaafa biyya keenyatti lagannee deebinu yookaan gaafa biyya namaa jiraannee namni bifaaf dhaabata nama laalu waan gaarii, gammachuu, bareedaa dabarsinu fakkaata. Garuu immoo akkuma Oromoon jedhu quqquqqaa itillee kan rafuutu arga malee kan hafuun argu jedhama. Akkasuma akkanatti dalagnee, akkanatti jiraannee, akkanatti finnaa jechuudha. Mee gammoojjii kana ilaala. Mee iddoo kana ilaala. Akka nama bakka nama itti qabee ilaalee fi nama yaada guddaa qabuu fi nama waa hedduu beekutti hedduu takka namatti ulfaata, hedduu takka nama rakkisa. Akkanatti dalagnee finnee kaayyoo teenya jijjiirraa, of jijjiirraa, kaayyoo mana baane san galmaan gahanna jenneeti akkanatti maatii keenyas ni jijjiirraa. Nama meeqa hedduudha kan obboleewwan ofii barsiisuu, kan maatii ofii jireenya gaarii jiraachisuu, kan maatii ofiitti mana ijaaruu, kan maatii ofiitti dachee bituu, kan maatii ofii jireenya gaarii jiraachisuu, kan maatii ofii obboleewwan ofii yuunivarsiitii galchee barsiifachaa jiru. Obboleeyyan isaanii gammoojjii barahaa akkanaa kana keessa dalaganii barsiifachaa jiran hedduu jira. Garuu immoo maallaqni tun gaafa dhuftu, gaafa argannu akkanatti dhufti. Akkasitti wal hubachuu wayya. Mee ilaala. Hedduu tokko ulfaata, hedduu tokko nama rakkisallee. Garuu immoo biyya harabaa deemuun waan gaarii fi waan bareedaa tokko si'a jechuudha namni biyya keessa jiru. Garuu immoo hongee fi gammoojjii goggogaa akkanaa keessa dalagnee finnaa jechuudha jireenya. Kanaafiyyuu gaafa sooshaal miidiyaa irratti baanu gaafa namni hundumtuu karaa FB yookaan karaa sooshaal miidiyaa qabnu hundaan nu dubbisee nagaa waliin dubbannee gaafiilee waliif dhiyeessinu waan jireenya gaarii, haala gaarii takka keessa jiraannu keessattuu warroonni dhiiraa, warroonni shamarran biyya arabaa irraa maallaqa nyaatan isaan akkanatti fidanii, akkanatti dalaganii gammoojjii barahaa kana keessa dalaganii fidanii gaafa maallaqa shamarranii nyaatan hedduu takka ulfaataa jechuudha. Nama argee beekuu, nama bira gahee, nama beekutu namaaf naha malee namni ilaalaa jiru na'uu hin argu, arguullee hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu akkanatti shamarran biyya harabaa shaamaadha jedhe mucaan. Shamarran biyya harabaa shaamaadha ofii baqaniit namaaf ta'anii namaaf ifanii jedhe dhugaasaa jedhe. Kanaafiyyuu shamarran biyya harabaa kanatti biyya namaatti baqanii, biyya namaatti dhiphatanii, biyya namaatti rakkatanii fidanii namaa dabarsanii maatis yaa ta'u, hiriyaas yaa ta'u, obboleewwanis yaa ta'u akkanatti biyya namaatti kana keessa dalaganii akkanatti dalagatanii fidanii maatii ofiitii dabarsanii yookaan gaafa galan bifa gaariin yookaan dhaabbata gaariin yoo galan waan jireenya gaarii, jireenya ho'aa jiraatanii itti fakkaata. Garuu immoo jireenyi biyya harabaa yookaan jireenyi biyya ormaa kanuma arginu kana aadaa keenya gannee, safuu keenya gannee, afaan keenya gannee, biyya keenya gannee biyya namaa keessatti gammoojjii
goggogaa barahaa keessatti akka itti jiraannee of jijjiirra jennee suni jiraachaa jirra. Kanaafiyyuu jireenyi biyya namaa yookaan jireenyi biyya hambaa gaafa baanu gaarii seenaa. Gaafa bira geenyu immoo arginu akkanaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo har'a qabadhee dhufe isuma kana. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa, turtii gaarii isiniin jedha. Warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessaan bilisummaa isiniif haa ta'u. Qeerroof qeerrii ilmaan Oromoo aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.